badhaadhinni dhugaan kan dhufu humna qabeenyaa fi beekumsa lammiilee ida'uun fayyadamuun yoo danda'amedha jedhan Ministeerri Muummee Dr. Abiy Ahmed. Ministeerri Muummee Dr. Abiy Ahmed godina Shawaa Kibba Lixaa Aanaa Goorootti duula tajaajila tola ooltummaa waqtii gannaa bara kanaa eegalchisaniiru. Dr. Abiy Ahmed wayita sana ergaa dabarsaniin hojiileen tajaajila tola ooltummaa waggoottan darbanii bu'aa hedduu argamsiisuu dubbataniiru. Bajeta mootummaa qofaan badhaadhinni waaraan mirkanaa'uu akka hin dandeenye kaasanii badhaadhinni dhugaan kan dhufu lammiileen miliyoona 100 fi miliyoonni 30 ol humna qabeenyaa fi beekumsa isaanii yoo walitti ida'anidha jedhan. Haleellaa saayibarii ittisuun qabeenya digitaalaa biyyaalessaa fi dhaabbataa dammaqinaan eeguun hojii jabanni kun barbaadudha jedhani ajajaa olaanaan humna qilleensaa Itoophiyaa Leetanaal Jeneraal Yilmaa Mirdaasaan. Giddugalli saayibarii raayyaa ittisaa leenjitoota bu'uura saayibarii guyyaa har'aa eebbiseera. Leetanaal Jeneraal Yilmaa Mirdaasaan wayita kana raayyaan ittisaa teeknooloojii ammayyaa ofitti madaqsaa jiraachuu kaasanii qophaa'ummaa damee saayibarii cimsee itti fufuu qabaas jedhan. Raayyichi jijjiiramaan asitti damee humna galaanaa fi saayibariin gurmaa'insa isaa sadarkaa olaanaan fooyyessuun haleellawwan keessoo fi alaarraa gamaman fashaleessuu akka danda'e ibsaniiru. Komishiniin marii biyyaalessaa Itoophiyaa hojiilee qophiin duraa yaa'ii marii biyyaalessaa cimsee itti fufeera. Guyyaa har'aas mariistoota yaa'ii marii biyyaalessaa leenjii marsaa lammaffaa Finfinneetti kennuu eegaleera. Komishinarri olaanaan komishinichaa Profeesar Masfin Arayaan wayita kana kaayyoon leenjichaa mariisistoonni adeemsa marii hammataa fi walabaa akka saffisiisaniif beekumsaa fi ogummaa idil addunyaa akka qabaatan gochuuf ta'uu hubachiisaniiru. Itoophiyaatti qindeessaan sagantaa misoomaa mootummoota gamtoomanii Saamu'eel Doo'ee gama isaaniin bu'aa marii biyyaalessaa Itoophiyaanonni hawwiin eegaa jiran dhugoomsuuf hojii komishinichi hojjechaa jiru dinqisiifataniiru.